Alex waje tu qabda manguddoodha. Follow godhaami warra gastiira jiru hunda mallattoo ida'uu maqaa isaanii balleessaa ustaazallee. Alex King jettee warri koomentii jirta? Kingin keessan dubbachuu sodaate kun nama baay'een sodaata warri koomentii gargaarta. Asuma dhaggeeffataa rammaaf yeroo carraa nu kennitan dubbanna. Okay. Bareeda rabbi sin akka bajuu baga nagaan dhuftanii ijoolleen kun hiriyoota rabbi shayxaana jidduu jaraatti haa gorra'u maqaan jarallee wal fakkaataa adeemsiyallee akka tokko har'a sagalelleen hin jira haasofnillee የተበላ ብር የለሚን ሱንillee hin jira የተበላ ብር የለሚን hinyaanne jechuudha nuti hinyaanne jette lamittiin isilleen hinyaanne jette bakkeen xiqqootti giraa nu galee mucattiin hin dhufne namni tokko birri eega kafalee bakka kana nageessaa jedheetiin eega kafalee si geessire yoo achi hin gahin fedhuufiinuu waafuu waa tasakka'uu baatu yoo waan wayii hin jiraami faayidaa ofii argatanillee taatu deebi'uu qabaadha bakkeen xiqqashoo wal dhabdii fidee jechuudha. Kanaaf immoo akka isin dhageettan ragaallee isiniifinne amaariffa hin hiikkattanii ani silkii tirfiin qabu facaatuun itti isinii haa banu anillee dhugaa dubbachuuf waan kanallee biyya kana namni barsiisellee namni nama baay'ee reeddu nama xiyyaaraan fidu kallattii fi alkallattiilleen baay'inaan namni biyya kana parsantii 95 namni nama fidullee beeku karaa kanallee beeku facaatudha waan ta'eef namoonni as keessa lafa furellee isumarraan fidan waan ta'eef facaatumatti dhiise facaatuun waan namitti hin jedhellee nutti himuu sagalellee silkii isa qabaan waa dhageessisu isarraa dhageenna ka'a. Facaatu nu gargaari ka waan namitti hin jettee fi sagalee waraabdee dhageesse. Duba sagalee isinitti banamoo isinumatti bire dura. Eenyu dhaqe ni dhayitammoo bilbilaan namni dubbise eenyu silama. Anaatu dubbise Ustaad Abumaas. Ayye tole. Okay, anaatu dubbise duraan dursee wanni gaafadhe haasli san gaafadhe የተበላ ገንዘብ የለም ለምንድን ነው ያልሽው ጂን ወኒን ተዜ ማለኒ ያደመ ሂንጅሩ ቪዛ ፊት ከየተቲ ጎነ መለ ወኒን ኛደ ሂንጅሩ ጄኒ ኢሳቱ ስርትነን ፋሚኒ የተነን ተረዳይኒት ተማም ለመፈረቲ ማለቀ ሱሜ ራፉቴሞ ኢንፉኔን ጂን ራፉ ቤቱ ጅራ ሁመድ ይበለ ማፊ ዲደማ ማለኒ ጉስመ ዶራለት ዝጂሬ ተማም ኤርገ ማለቀ ሰራፉቴ ማሊ ሙጨዮተነ ኢንፊዲኒ maallaqa isa wanni si kanniteef si bira haayuuf immoo mucayyoodhaan fidiif jennaan mucayyoodhaan fidiif nakkannite duboo maaliif mucayyoodhaan hin fidinii jennaan mucayyoon jidduutti ifiif rakkoo wayii uumame akka waan laagabaanoo sittil nabbara heerumuuf deemti jedhaa turanii saniif isiitu hafee saba sanittiin aan jedhe xayyib jeen aniin kun na beektaan isii already isii beekeetiin jira namitti silkii si eeggoon na jaana balbaluun jaamajeen wal barree wal beeknee jira durallee wal beekna. maallaqa kana wanni si kanniteef akka isin mucattii fidduufi erga mucattiin fidin akka seeratti sila maalleeni ni deebi'aan jeen wanni sila deebi'uu qabaan jeen fakkeenyaaf amma 220 san guututti beekaa dhabni fudhatu yoo haqa dhugaa san dubbanne namni akka mataa kiyyara dhaabbadde waan dubbanne 220 san guututti dhabni fudhatu maaliif jette amaartiin tun arabaaf hin daleedu bar mataa siitiif daleedi bar araba kanarraa fayyadamti malee maallaqa san akkasii paarsantii muraasallee ta'u deebisuu qabdaan jeen wanni kun gaafsan hafeenaan jette gaafsan hafee ammaan tan akkaan itti deebisuus hin beeku gaafii kana gaafsan maanan gaafatini erga amma amataa fi waa ta'isa maaliif na gaafattanii naan jette sani yoo dandeesse hanga dandeessullee deebisiin jeen an maallaqa kana guututti arabattiin kannee jira jette isin kakattee an amma akka nam tokkotti asirratti naan fudhatamne tokkoffaa sumeeyyaan tasfaayee maallaqa kanatti kannitee mi guututti irraa fuute erga mucayyoon hin dhufin akka fadillee tobar numaatu roolitti aanaa mire jaraan baasan gaafattee hanga ta'ellee wayii deebisaa irraa fuudhuu qabdiin jaan akka nam tokkoffaan kana lammaffaa immoo sumeeyyaan tunis erga itti kannite hoggaa lama guutuu callisuun sunis an akka fayyaddu hoggora gaafataa jiraatullee hin beeku sagaleetti isinii banuu reessuudha dhiifama naasoo ollaanaa kanallee hin beeku sagaleetti isinii banuu tajaajila. Sirraa dhagamu bara uummanni hundi ragaa dhaggeeffachuu waan ni deemtaniif qaama waan kana raawwatamu birri na kadhate amaariffaan jechuun manatti kan namni hundi ገንዘቡን ልምጥ እሺ አረጋግጥ 2220 ነው 240 አይደለም እኔ እና እሷ ሂጅ ነው እኔ በእጄ ቆጥሬ ተረክቤ ወደ ዶላር ላይ ቀየርኩት ገባ በደንብ ነው ማስታወሰው 240 አይደለም ቪዛውንም ካርዱንም የአየር ትኬቱንም
ጨራርሼ ለሱመያ ሰጥቻታለሁ። ከዛ በኋላ ቀረች እኮ ብላ አበላሸች፣ እንደዚህ ያደረገች ብላ ነገረችኝ። ሌላ ከዚህ ውጭ ብር ሌላ እጅ በእጅ የተሰጣጡት ካሉ ሁለቱ እኔ የማውቀው ነገር የለም። ይሄ ብር ግን 2 ከ20 እኔ በእጄ ወስጄ ወደ ደሯ እንትኖች ሶማሌዎች ጋር ሄደን ቀይረን ነው ሁሉም ነገር የተጨረሰላት እንጂ ሌላ ብር ምንም የሆነ ነገር የለም። በራሷ ችግር ነው ልጅቷ ቪዛውንም ወላ አየር ትኬቱንም ያበላሸችው። እኔ እንጃ እኔ ሱመያ ላይ ችግር አለ ብዬ የምለው ነገር የለም። ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላሁ ካለች ለመጣጥስ ኒበና እና ይውልክ ሐቂቃ ማለት ነው። አንተ ሙስሊም ነካ ሐቅ ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላሁ ካለች እንግዲህ ይመስለኛል ከ2 ዓመት በላይ ነው ይሄ ነገር አስታውሳለሁ። 2 ዓመት ከምናምን ነው። ይሄን ሁላ ጊዜ እንዴት ነው ልትቀመጥ የምትችለው? የሐቂቃ የራሷ ችግር ባይኖርባትኝ ሱመያ በላችኝ ካለች እንዴት ነው 2 ዓመት አንድ ብር ያለ ጉዳይ ሲጠፋ ያማል አይደለ? ታውቃለህ እንኳን ይሄን ሁላ ብር ነገር ማለት ነው። የራሷ ችግር እንዳለባት ሁሉም ነገር አሁን እዛ ጋር ያለው ላይፏ ወይም አላቅም ሌላ ችግር የውስጥ ችግር ካለባቸው እነሱ አላቅም እንጂ ይሄ እንደ ኢሹ ሆኖ ዛሬ ላይ የሚነሳበት ነገር አይደለም። ምክንያቱም ራሷ እንዳበላሸሽ ታውቃለች። የቀረችው እሷ ናት። ከዚህ ቢሆን ችግሩ ሳትቆርጥላት ሳታስተካክልላት ቢሆን ኦኬ ትጠይቅ። ላኪን ግን ተስተካክሎላት ራሷ ናት ነይ እያለቻትኝ እንደጨረሰች እየነገረቻት ነይ እያለቻትኝ የሆነ ነገር ተፈጥሮ እንደነበረ ልታገባ ነው ምናምን ብቻ የሆነ ወሬ ሰምቻለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ባልሳሳት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ ነው የማውቀው። እና በጣም ደከመኝ። በጣም ብዙ ሰው ጠየቀኝ። ምንድነው ያ አኺ ልጅቷ እስከዛሬ የት ነበረች? 2 ዓመት ከምናምን ይሄን ሁላ ብር ሀቅ ካላት ያበላሸችው ነገር ከሌላት እንዴት ዝም ብላ ተቀመጠች? የራሷ ችግር ነው። ምንድነው የምትፈልገው አሁን? አልሙሂም እኔ አሁን ሰሞኑን ኢንሻአላህ አላህ ከፈቀደ ወጪ ነኝ ቃል አልገባም። እኔ አሁን ይሄንን ነው ያንን ነው ብዬ ልረዳትም የምችለው ነገር የለም። ቪዛ ከተቆረጠ ተቃጠለ፣ ከተሰራ ተቃጠለ፣ ተቃጠለ ነው። የአየር ትኬትም እንደዛው ነው። ምንድነው ልረዳትን የምችለው? ኦኬ ሰገሌን ሲሆን አስረት ዳበታ አቡማስ አስረት ዋኒን እሺ ጋፈዴ ጅረቤታን እኔ ጥና ከነታምለ ጨራሰው ጨራ እስኒ ከና ዋን ከና አከምታ አሰይስተ ዋስታፕ ዳኒ በር ኦሬዲ ዋስታፕ ዳኒ ኦኬ ቢልቢላ ኖርማል ራኻሱ ዲዴቲ ኦኬ ጋፊ አንጋፈዴ ዋስታፕ ሰገሌ የበኑ በርባን ነመለ ጋፊ አንጋፈዴ ለኒ ጅሮ በርባደን አስሊ ጉዱ ሲተርጌት ጅረና ፈካደ Oke. Wani si gaafadhe maallaqa akka deebistu hedduu mormaaniitiin ture beektan. Seeraanillee sirraa hin fuudha. Maallaqa kana seeraanillee sirraa hin fuudha. Yoo sumeyyaan sirraa fuutee jiraatte illee natti himi sumeyyaan fira kiyya rakkoon qabuu deemtee faayisii sabee. Ijoollee fiidi rakkoota kan qabu sumeyyaan sirraa fuutee illee natti himi yeedii kakattee jiddi wallaahi laa jettee kakattee siin. Nama islaamaa dina fakkaate afaan jaraa qaaqxi malee akkas jetteeti diddee macara sharatti. Okay. Tole jechuun isaa jirtu uummata kanaaf warra afaan gartee maal jettaniin warroottan gartee amaariffaa irraa gartee walabatees wantoota kana guutuu isaatitti waan dhageessan kana intalti nama dheengadda sumeyyaan eenyu dubbachira mee dhaabbadhaa haa dura uummanni waan ni jedhee waan kan hin haasoytanii bara. Ana dubbataadha. Dubbata bara. Dubbata waa dhageen dubbiin teessan hundi kitaabni waan nu galee waan irra deebitanii miti birri no kanni ta'e fuute jechuu birriin tun eessa deemtee harkasii jirti moo dheeyite natti hin kannin osoo itti birri amma waan naa gale birriin dheengadda namni nyaateen jiruu jettu sani isiinis sumeeyyaa irraa ani fuudhee dabarsee jechuu akkasuma miti asli eeka hin nyaanne ittiin hojjanneedha itaballaa birri yellam Aw, ani nyaanne obboloyyan ko ani nyaanne birri nyaadhen jirtu fuudheetiin kun dubbatte sinu wanti keeta wanni kun amata lamaa dura arra akkamit deebi'anii gartee irra deebanii mucaan tuniif sumeeyyaan intalti amartittiin taatos tuni rakkina jidduu jiru silaa namni rakkina jidduu nan gaafatina wooma kana dubbachuun qabdu silaa waan jiru dubbatte jira keenya mee akkasi isaaq waan asirra dhageessee fi waan ragaa dheengadda gaafatamne wanni kuni maaltu isin irraa murtaa'e. Sumayya ambo deebisa Sumayya ambo. Deebi nuti maalleen kee hin jiru jechuudha jiru maalleen kee Sumayyaa bira jiru qaama lammaffaarratti kan namuu naa galee jira keenya ammaan
Asirratti gaamma wanti nuti murteessuu dandeenyu badiin eenyuun bira jiraa kan jedhu qofadha kan murteessuu dandeenyu malee maallaqa yoo ta'e jedhee bakka qaqqabateera. Badii kana eenyuun bira jira kan jedhutti murteessu yoo ta'een ala isa kana immoo gaamee anis anarra hadha baay'ee waan barbaadinaati. Kanuma abdii jirtu? Jirra ustaazi. Salaamu alaikum. Maariffaa kana tafsiratti godhaati waan yartee isin galee fi biyyaaf teessanis akkuma adda addaa yaadu jirra malee. Ustaaz kiyya wallaahi dubbiini akka foon jabbii afaan nama qaba. Mucaan haqa qabdi. Lachuu haqa qabu. Sumayyaan tasfaa yarrafamaa jirti. Isheen kun immoo birrii dhabde. Achi deemuuf birrii kana kennatti achi hin deemin hafteetti. Amma birriin hin nyaatamne kan jedhe ifa nuu galee amma dheengadda baay'ee rakkoo keessa galaa turre. Sumayyaan birricha hin nyaanne akka amma kakattee mucaan himteetti. Amma laangaaffiyaan isuma haqqii isuma keessa kootii gaafadhutu jira. Sumayyaa akkuma ammatti deemte Sumayyaa tasfaayee tabbas bayii dakas bu'ii ragaa xiqqoo nuu fidi. Ragaan siin jedhu ragaa tikkeetti yookaan viizaa. Maaliifin kana sii kaasee sana yoo agarre malee intalattii sana siin amanu fakkeenya ammaan. Ishee amanuuf jecha isii sana amanuuf akka abdiitti Proof yoo barbaanna manuti. Proof jechuun kunooti yoo nuun jette mucaa kana haalatti mijeessuu dandeenyu mijeessine. Sana nagarre taanaani namni shakkaam nus hunda keenya sis intalattii sana walii galaniiti maallaqa maqaan isii akka sirratu birrii kenniteefii ta'a jedhee aman ishee akka namni. Sanaaf eessaayyuu taatu karaa kamiinuu yoo dandeesse nuu fidiwaa. Yoo ati san nuu fidde hundumti keenya amanneeti wallaahi amma sirraa cufnee baana kan. An kanan jedha ustaaz wanni natti mul'ate kana dhiifama. Kanumarratti jara keenya ragaa waan jarri haasawuun jiru birriin si harkaa baatee walii gallee qaamni gartee waan takka birriin atti kanneen namni yoo jedhamtu kan namtee tikeetaa murtee miti tikeeta san isitti ergitii miti intalti waa'ee tikeeta kanas gana mubaarak waan isiniin gaafadha tikeeta murame kana intalti Sumayyaa taan ittiin ergine Sumayyaan boodee biika. Na duuba haasawittan jetti booda. Na duuba haasawittan jetti. Sumayyaan boo. Please ol deebi'uun nu gargaari yoo jala kana jiraate. Modereetara eenyu qaba yeroo hedduu dhufte. Abdii sagalee takka dhageessuu abdii ni danda'a? Dhageessisaa homaa dhageessu biyyi lafa. Hin dandeessa. እና ይኸውልህ ሀቂቃ ማለት ነው አንተ ሙስሊም ነካ ሀቅ ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላሁ ካለች ፕሮሰስ ጨርሼ ዋሽህም በእርግጥ ጊዜና እዚህ ምቆይ ምናምን ቢሆን ልሞክር እችላለሁ ግን አረብ ጋር ታውቃለህ እዚህ ሀገር ያለ አረብ ጋር ዛሬ 2 አመት ነገር አንስቼ ይሄ ነው ያ ነው አንደኛ በእርግጥ አሁን ስራውን እየሰራው አይደለም ቆይቻለሁ እኔ የራሴን ፕሮሰስ ጨርሼ እንትን ልል ስለሆነ ስለተውኩትኝ አሁን ተመልሼ ከነሱ ጋር መነካካት አልችልም በዚህ ሰዓት والله አልዋሽህም አላህ ይፍታው አላህ ሐቁ እንትን ይበለው ልጅቷ ግን በጣም ከባድ ሰው ናት ሱመያ ወላሂ እኔ እስከማውቃት የብር ችግር የለባትም እንደ ሰገሌ ከነ ማለት ሲና አገይ ሰቤታ ረጋ ፊዲን ጄን ረጋ ቪዛ ተውስ ትኬታ ተውስ ዋን ደሌ ደሜ ፈከኛ ማለቀ ሲኒ ኛቴ ሞ ሲ ሱመያ ወሊ ገለ ኛቴ ሞ ሲ ሱመያ ኛቴ ነምኒ አመኑ እንጅሩን ጄን ፈከኛ ከነ ነው አመን ሲሱ ዳፍ ረጋ ሜት ቪዙ መተክ ዋኖ ስፔሊንግ ወመቃም ጨዮ ሰኒ ቁጥሪ ፓስፖርት ሲለ ዋን ቀብተ ኮይን አይርጊን ጄን ومتى كوي خنا بيتعمل وانت كل سر عم بربادو جينا يروي شيء قبل وانا من لما درا إنكابو سلكين كي يلين جيرة ميجرايل خنا أكنم تكوتي كا Sumayyaa fudhatuun neetworkii dha moo asli ergataa jirti bara yookiin modereetara naa kennitee fudhatte dheengadda ergataa jirti bara baboo. Modereetaruma kana warra modereetaraa kana uma isaan eegaa wallaalee barate. Ummata daqiiqaa tokkoof rakkoo nama furre. Irraa kaasee kennaa qoyka. Amati kennitu ustaaz wannan kana gaafadheefi wallahi haqa jiru baasuuf namni nama ustaaz. Anis isinis hojii keessan deemuu dandeessu. Garuu Sumayyaa Tasfaayis maaf arrafamaa teessi isheen suni maaf haasaa teessi. Bakka laa dhiifama naa godhaate akka abdiitti sagalee qaallittiis isiin kana jettee kakattu hin barbaaduan. Waan bicuu kacarraan isin argattu jira. Amma maaliifin kana gaafadhe beektu Sumayyaan amboo maal jettee nan kakadhee barbaadaa abdi. Harkaan Sumayyaa barbaadaa. Ilaalaan jira. Ani waan tokko ija kootiin hin agarreette Sumayyaa amboo. Sanaafi
Ammas naannofni gara kakaatti deemaa jirra ustaas. Maaliif isiniin jedha beektu? Namni nu naman hunduma keenya. Sumayyaan sun ina garreetti Sumayyaa Amboo. Isheen kun immoo ergee raafi nuun jechaa jirti. Isheedhaa erguu dhiiftus yoo qabaatte waa bicuu nu haa agarsiistu. An kanan jedhaan. Asirratti abdii deebisee kannu. Ayyee tokkoffaa irratti ani asliitti simee nama kana paaspoortii fidiitiin qaaman dhaqnee waliin haasofnee yoo baasus ka dandeettu ta'e haa baastu jedheeniira takkaffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti dammoo ani eenyu amane amanuu baatee osoo hin taane amma fakkeenya intala kana nama biyyarraa nama fidduudha. Namoonni nama biyyarraa fiduu ishee kanaan wal beekan jechuudha. Kanaaf dhaqanii haa gaafatanii jettanii dheengadde erga isaan keessanii isaanumti kunuyyuu paaspoortiin ishee kinoo kooppiin kanadha. Sisteema keessaa waan akkanaa nu baasi jedhanii qaaman akka haasofsiisaniif an qaaman faana deemuudhaaf dheengaddumayyuu qophii ture jechuudha. Kanaaf dhimma kanarratti eenyu fudhatuu baateefu ani wanni barbaadu inni takkaffaan waan kun ana harkatti akka hin baanne qofa uummanni haa baruuf jechuudha. Lainnahu waan kanarratti namni takka hanga har'aa maqaa kiyya dhahee hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kanaaf anuu yoo barbaachisaa ta'e akka nama tokkootti kaasaa maqaa kiyyaan fedha ishii kan na arrabsitu dammoo hundi keessanuu maswaatii kaffaltan tiiftanii asirra. Allaqee nagamu. Asirratti dhaaddannoo waan argi wanti barbaachisu. No, dhaaddannoo osoo hin taane ilaala. Haadha kiyya arrabsamee abbaa kiyya arrabsamee. Araaraaf deemaa jirra. Kakuu ta'e ani kakachuudhaaf qophii gaafa jalqabaayyuu akkanaaf kakattuun jedhe ani. Jarana yookaan kun katamtees bar yookaan kaatee rabbi marga dhiiftee birrii numa baafamtii numa kan namtiif. Qaamni eegatiin numa akka waan jechuudha. Amma waan jenne ragaa tokko akka gimmaashallee taatu dhibbarraa ta'u arganne birriin gartee akkasii harkaa baate amananis amanuu baatanis asliin istaan madeengata sagalee waliin dubbisne intalti sanuma. Gurri keessan gartee waan dhageenye malee ijaan hin argin viidiyoo namarraan waraabbatani malee walii gallee so birriin akkasii harkaan jirre ammallee intala harka haqni intalaatis hin geenye ati birriin sirraa achi baate birriin si kan namtee godhamte waanni godhamteef san kan kana booda kan barbaadamu walii gallee kakutti deemuun salphonaaf hin dhibdu kakuu ta'e sanammoo asii achi dhaggeeffadha. Birriin si kan namtee qaama biraa lammaffaa irratti dabartee jirti. Sumayyaan boo'ee sana itti ibsaata. Sumayyaa maal beeknee haa jiran. Dabalata moo akaawuntii baasaa irratti ana yeroo yoo naa kennitanii ani biyya yeroo baay'ee nan gala waan ta'eef akaawuntii irraa birriin galee hangam akka galee guyyaa kam akka galee isinii baasuun hin danda'a. Yeroo yoo naa kennitan jechuudha. Dubbiin keessaan har'a yoo dhufatiin mana kanatti hin deebitan wulii feetan araarama feetan araarama Ustaas sun immoo barbaachisu. Abaazirri yoo jiraate abaazirri galchi. Wallaahi haqa booda qaama lama sheeka maaree amma asirratti wanti dubbii arrama sirraa xumuruu barbaade. Abbaan fedhiyyaa oolu. Namni 10,000 as jala jiru kuni wanni isin beekuu qabdan ila Sumayyaa lamallee wanni beekuu qabdan. An alhamdulillahi yoo isin walloluu baattanillee gisee gargaarsatu namni akkanuma dhufa mana kana. Every one agenda kana barbaadu miti. Nyaatte nyaatuu baatte deebiftee fi deebituu fi baatte isinis deeggartoonni keessanis an jidduu kanatti nama leencituun barbaadu nama tokkollee zollamuun barbaadu zollamuullee barbaadu isin irree walitti agarsiisaa jirtan tokko ani garee qaraasisullee qabu bakka itti qaraa'ullee qabu bakka namni irreenatti agarsiisullee hin barbaadu irreelee namatti agarsiisuu hin barbaadu. Isin keessa amma dhiibba jira dhiibbaa wayiitu jira waan wayii faayidaa irra wal dhabdan wayiitu jira. Dubbii kana yoo isin gabaabsitan ummata hin gabaabbata. Yoo isin dheeressitan hin dheerata. An laalaa jira irree walitti agarsiisaa jirtan. Ina irree miidiyaallee yoo taate namallee walitti buunee beeynallee nu mooyatanii Allahu alama kan moo'atan mooti moo'annellee beeynallee akkasuma intin adillam. Ana jidduu kanatti wanni isin shaqqalaa kiyyallee na kuttanii yoo miskiinallee akkan gargaare na kuttanii kakiisillee narraa kuttanii tarabbilee narraa kutaa jirtan jiran. Ankaleessa sagantaa keessan cufeetiniin abbaa keenya gargasa oole. Way rabbi irraa argadhee taa'ee rakkataa tokko bishaan hin binne way waan kiraa manaa kafaladhu abaaboo chaalenjii guutaan jenne jechuudha. Akiraa fi duniyaallee na dhabsiisaa jirtan. Ani rabbi leencituu hin barbaadu faayidaan dhuunfaa kiyyallee akka jitu hin barbaadu. Girri namni 10,000 10,8 na laalu faayidaa na qaba. Namni 500 10 takka na laalee ababaa naa kennu na wayyaan. Karaa dhuunfatti namni 10,000 yoo dhufe immoo rakkataa tokko rakkoo baasu na wayya. Dhiyoo kan amma kiyyaar ka durriyya yaanii wallolee lola isaa manguddummaa nama 10,000 kanaan teenne haadha Oromoo takka haadha isin deette kararraa kaafne jechuudha. Sharriin kiyyaar keeyriin asii xumuramte. Durriyyeen mannaaratti abbaa keenya tumte akirisi keeyrii ta'e mana kanatti jechuudha.
Anisa kasharri kana gabaya sharri dhaabatuun barbaadu. Yoo araaramtan qara'aa jirtan ustaazonni isin qaraa isin baran viidiyoo ustaazaa tokko dhageeffadhee hirrifadhe ishee eenyu maqaan isaa Farahan ka ustaaz Farahan dhageeffadhee hirrifadhe hagana garaa waliin jabaattan hagana mataa jabaattan isin galee ani isin warra ustaazonni isin qaraa isin dadhaba wajjin mataa dhukkubsuuf barbaadu ummata kanallee hin citina ija namaatittillee hin bu'ina duniyaan xafiidha hin dhumti tasgabbaaya kuma 200 homaayyuu miti kun 200 homaayyuu miti waan namni tokko isinirraa kafaluu danda'u maqaa kiyya kaasaa kiyya birrii kiyya yoone guddaa nagaraalle isaa wuxu rakkoo jidduu keessan jiru san obsaa irra walii taraa ummataan hin cinqina amma isini galee akka walii galaatti sumayyaan tunis rakkoo jidduu keessan jiruun ummatan cinqina ajandaa ummataan gorina rakkoo jidduu keessanii achumatti fixadha kun isini galee mana kana qeesit dhufa sheekit dhufa doktora dhufa naggaade dhufa aaqila dhufa jaahila dhufa isini galee miti mana ajandaa barbaadu miti isini galee miti ummata akka rakkoon qabu manni mana o'adha guyyama keessa rakkoo keessatti wal baralle malee gaaf bal'oo namni tokko mana kana Sumayyaa harki seeraatti fufaa dubbiin irraa gabaabsa. Okay, bareeda. Abaazarri naa galchuu dandeessanii bakka booni dhiifama wajjin yeroo takka. Nan bu'aan an danda'an. Laala hin botte taa'e. Abaazarri kunooti. Walumaan dhukkuba kana keessaa baana inshallah. Hojii dhiisee wallaahi lazim waan irra taa'e dhokadhee waan nama dalagaan kutina yaa. Okay. Yaa jiran yoo sagantaarraan finne waan finnu hin jirtu. Namni nama ajjeesee fi birrii guddoo lubbuu namaatu dhaddacha guyyuma wayiitti fixee deema. Yoo kana wanta nan goone waan laaftudha walii gallee. So waan isin jee. Sorry waan sin jettan illee dhageenye. Uumaa waan jenne waan biraan jirsin waan biraa waan ni gaafachuu badhe Sumeyyaan amboo intala tana beeytamu hin beeytu takkaa dubbistee beeyta. Intala kam takkaa dubbisee hin beekuun sagalee ishii qofa ishee kanatti goote malee takkaa dubbisee hin beekullee. Sagaleen intala tanaa taarraatiif ta duraanii adda. Ani amarri waan ani afaanii makallala afaanii beektan jenni sagaleen intala tanaa sirra sheer godhamte narra godhamte jetteemi. Waan ani beeku jiru kanallee sana. Sagalee intala amma dhaggeeffatte kana qabda. Okay, sagalee intala amma dhaggeeffatte kana qabda moo hin qabdu? Hin qabu. Eessa geessite? Sagalee ishii natti ergise sana innaa sana bilbilli koo jechoo ijoo ishii birrii risiititti ergee fi sagalee ishii kunoo ila sagalee Sumayyaa isa kana bichaa nu bira ila dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha kana sirriitti. Sagalee Sumayyaa siin gaafanne yaa jiran afaan Oromoo maal ta'e jara sa'aan fita. Waan siin jedhe intala. Ana waa takka isin jira. Jarri dhugaan barbaadu wal moo'achuu barbaadu. Asli dhaggeeffadhu intala sagalee abbaa feetee namni ni beeka. Sagalee intala tana rabbi sirra gaadha natti ergiteette. Sagalee ishee irra gooteet. Sagalee intala tana Sumayyaa qabdu moo hin qabdu? Isiillee gaafachuuf hin deema ganaa Sumayyaa siin qabaa jirtu. Yaa ustaaz wallahi kan rabbi natti ragaachuudha rabbii laman taanetti kakadhee ani intalli kun ishii dhallee ishii mitillee jechuu hin murteessu ani hin beeku Allahu aalam. Beekun akkamitti Allahu aalamiin hin taatu Allahu aalamiin hin taatu. Allahu alamin waan sagalee namarratti ergamte. Sagalee namaraa gosa sagalee dhaggeeffadha takka uraagee naan jette takka waan siin jette siin jette yaa jira nama gaafadha waan dubbiin takka maraatti takka warra keenyatti ishi taayyi beenyuun jedhaan. Sagalee intala arraa tana sitti ergite moo sitti nama kuni beeytamuun beeytuu si nama kana. Kallattiin hin beeku lakkoofsa ishiillee hin qabuun hamaarra maaruma waan ta'eef sagalee ishee dambaafadhu yoo jiraatu irra deebiin dhaggeeffadha. Jaran nanti dhugaa barbaadachuuf hin deemtan haqiqatan dhaggeeffadhu. Dhugaan barbaada wallahi laazim dhugaa barbaada. Ustaad waan isin galee wayiiti jira. Jarri lamaan Sumayyaan lamaan dhagaa jirtan ustaad. Wal mooyuu barbaadan malee dhugaan barbaadan. Ishi waan dhaggeeffadha akka kana. Kan mana dhaggeeffadha tayyib moruu edda ta'e. Ela ustaazi baba wallahi sinin kabajela akkuma sinitti ma yoo natti murteessitanis ani haqa siyanan dabara deemnu haqa murteessu waan isin murteessu deemnu hin jirtu birri dhaggeeffadha kanuma bichee dhaggeeffadha ela intalli kuni kanuma maali rabbi jedha hana miidhamtuuni otoo mana seeraa ta'e otoo waajjira barnootaa ta'e dhandhachi mana murtii kutaa yakkaan hojjetu ko himattuurraa imattu teessisee xiqqoo gaafadhu ka erga akkasudha. Okay, isin gaafadha qoy. Okay, wal gaafadhee jiran isin dhaabbadhaame dubartiin Abaazar. Assalaamu alaikum.
يا جرنا وان جباب دولا فوجيرتي سأنو تنفتنا ده بيرجع ربي كانوا بيجينا دقيفة وان سنين جت شو جرنا دقيفة رب ما كانوا بيجينا دقيفة مال سيدا دقيفة هي ما تان كيساني ما تام تونس وان سنرا دقيفة ننجر تبارولي مال لينو كون غرام جرا مال خيسي خفلو برين ثلاث كن راجت أنا مو كنا كانت دقيفة سجلشي اتفق على دقيفة ده Gaya kan ke tiya biccaan fidini maal walii akka jenne guyyaa wajjiniin guutuu isaa baasii as baasi haa yalla erga baasan kenollee. إيش موبايل بانكي فايدة ما إرجعت يازجي سين بالريك فلا miti waan barbaade yoo fayyadame kan isaa سيفانا بتشان روحتو dem guutuu fidi sagalee. نفيد إسا كاكتس ورقان بيزان نبيرا جرا إسا نفيد ورقان كي بيزان نبيرا جرا kiji beegal banga itti taate barat si tasaakka udi demale. mana murtii wal geeffadha adeema Qoya miyuutu godhe lamaanu miyuutu irraan ka'inaa isin lamaanu. Amma dubbii Alex viidiyoo mana dhume. Alex Assalamualaikum. aboo ijoolleen sheekota cinqite. Jarri kun dhugaa barbaada moo wal mooyuu barbaada? Dubbii kana maal hubattati? Ani dhaggeeffanne namni baay'een illee akka waan nuti qalqallee taane yookaan faallaa dhaabbachuu numti Waa'ee namaa dhiisi miirri jaraa wal mooyachuudha moo dhugaa barbaada? murteessuu deemta immoo waan as dhuftaniif nama komachuu dhuftan isinummaa alaan gabaabumatti wanta amma dhaggeeffanne irraa dhugaarra dhaabbannee jarri lamaanuu nagaa akka ta'an barbaanna nuti nama tokkorraayyuu jibbaas hin qabnu adda bahuu jaraas yookaan wal rabsuu jaraas nama rabsuudhaafis wanti hin qabnu wanti as dhumneef nama hunda miti kan asirra dhufu namni wayiif nama filataa miti wanti dhumnee fi waan jarri jedhan dhaggeeffannee waan jarri murteessinaadha hanga yoo wanaatti waan dhaggeeffanne irraa eenyu mubaarak jalqaba amansiisaa akka ta'uu fi direct ofii isaatiitti dubbachaa osoo sagalee sana waraabe gaarii ture tokko akkuma waliigalaatti immoo wanti amma dhugaa sanas baasuu danda'u dubbii kanas xumuruu danda'u intalli sun ayyee Sumayyaa Tasfaayee gatteetti bilbila haa jennu risiitiidhaa fi viizaadhaa fi kan tikeetiin ittiin murame yoo argameen alatti ammas quubsaa miti. Kara biraatiin wanti gochuu dandeessu dubbiin kun dhumachuus hin danda'u ragaan ilaa kunoo dhugaan dhugaadha adii bakkee jiru. Sumayyaan oo bilbila ishee gatte intalli isheen sun kan Sumayyaadha ergite sun bilbila qabdi waan ta'eef bilbila sana keessaa baasuudha siistama keessaa baasuudha. Isinis hojii ofirratti dabalaartu dadhabbii ofirratti dabalaartu malee haala kanaan bakki dhaqamu hin jiru. Isheenis dhugaa qabdi isheen sunis dhugaan qaba dhaarti waan ta'eef yoo dandeessan isa kana godhaa. Kun godhamuu hin dandeenye yoo ta'e immoo egaa ragaas fiduu hin dandeenye badiin abaluun bira jira rakkoon dogoggorri kan abaluuti. Kana murteessina jedhaati gargar baa malee asirratti eenyu maaliif wal Ragaan hin jiru ragaan bahuu hin danda'u. Waa murteessaa akka ragaan bahuu hin dandeenyetti badii abbaa badiitti murteessaati kan miidhame abaluu maalima wanti isin itti faca'u hin jiru bara. Erga ragaan dhabame erga anamma gaaffii gaaffiin gaafadhu nuti warri asirra jirtanuu gamaa gamanas ragaas barbaaddanne ragaan kunis tariitii quubsaa ta'uu dhiisuu danda'a yookaan quubsaa Ragaan qabu jette namitti illee akkuma Sumayyaa kana qabu. Waan waggaa lama dura ina waan isin seef gochuu qabdan gara waggaa lama dura miti risiitii birreetti erga waggaa tokko dubbataa namni kuma kura sadii kun wal ga'ee maaliif jarjar birqaadeen lami ko ila Sumayyaa warri asirra jirtani warri jala kana jirtan illee namittiin ani waan waggaa lama dura bakka fiduu hin qabu jette. Ene haajinenyi kazi agarli waxaanoo jara wajjin tana ka'uun barbaadu jechuun ani araboota wajjin wal tuttuquun barbaadu biyya kana keessaa hiree biraa argadhe deemuu hedaa. Erga waan kana dhaabe baatii jaha arabaallee wal tuttuquun barbaadu ragaa kanallee fiduu hin danda'u jette. Sumayyaan ragaan qabu jette. Dubbii tana walitti araarsanii jecha kana walitti araarsa Sumayyaan ragaan qabu jette namittiin fiduu hin danda'u jette. So Sumayyaan immootu homaa naan erginee jette. Durumaayyuu naan ergine tikkeetiin naan muramu jiruu naan murame hin jiruu jette Sumayyaan ambo. So kana jechuun yoo
yookiin dubbiin amma akka abbaan hiikatetti yoo karaa nagayaatitti hiikan nuti waliin saahibaa waliin jirra jennee waan kana dhufa jennee kaayannetti hiikanii araarsuun hin danda'amu. Yoo gara sharritti hiikan duraanuu jarri kun waliigalee Sumayyaa Amboo nyaatetti hiikamaa jechuun sinigalee shari'aan akka abbaan hiiketti. Amma dubbiin kana Sumayyaan tasfaayee ragaan qabdu namittiin sunillee ragaan hin jiru jette yoo sharritti hiikan akkami jarri amaartittiin tunii fi Sumayyaan tasfaayee waliigaltee Sumayyaa Amboo nyaatetti illee hin hiikamu. Ila waan uummanni guutuun hin jedhaa jiru jechuudha. Yookiin immootu ragaan fiizan suniin badetti illee hojjetamee fi mucayyoon tun jaalala keessa seentee hafteetti illee hiikamu. Nuti amma gara lamaanittuu gara itti hin dhabne. Kanaaf maal gootan jara kenna eega xaartanii lamaanuu haa kakatan Sumayyaan tasfaayee mootu eega ragaan qabaanne kakachiisanii birrii haa deebiftuuf kanuma. Kamal tahun deebisa mal kadhattu meeqa jira asli. Makee siraa ta'u Maal nagarsa jaarsummaa keessa illee isaan ni jiranitti dabala. Ustaz Maaz, assalamu alaikum. Maa dubbachuu dhiiftan jara naa waan Maaster ol gata isaan illee jaarsummaa keessa. Maaz afaan takkatti na dubbisa. Assalamu alaikum. Alaikum salam isinillee olii gafi fi daniire arabaa jira zeentanne fakkaate bar biizi. Lotor Turkiidha abbaallee dhugaa ayyaallee dhugaa aanaan qodaa kana anumatu dhugee jedhe mucaan. Isinillee amma rakkattanii lafee kokketti bade taatanii jirtanii hayti immoota rabbiitii an Sumayyaa Sila namni yoo jaarsummaa dubbatumaa biizi dhugaa hin jiru sagaleen keessa sheek Abaadar. Ani immoo waan an jedhu asli erga jaarsummaa teenyee as qabnee achi qabnee murtiin kun yoo nutti kennamee naannoo waliin mari'annee murteeffannee jirri kun hin fudhatu murteessan. Kana naa gaafadhume amma ammoos fagoo deemaa jirra waan ta'eef waa hunda gamaa gamanaa ilaalamee namni tokko gaafa mana murtii dhaqee jedhu gamaa gamanaa ilaalamee. jirtu erga Sheeka sagaleen keen jiru yoo karaa deemaa jiraatte gisee urgee bakka haasaasii tolgeetti ergadhu Abaadar. Abaadar dhagamaara. sistama keessatti Abaadar. Amma rakkoo bar. Amma bar. Dubbii kan amma dhageeffadha. Dhugaan dhugaadhaaf jiran. Anamma Sumayyaa Amboo tanan beeku. Sumayyaa tasfaayee beekami dhageeffadha. Ila araarri akka dhugaan lama jirtu takka. An isinitti himaa. Sumayyaa Amboo tana ani yeroo jalqabaatiif kalee dheengadde gaafa mana kan dhuftu arge wallaahi Sumayyaa tasfaayee beeka. Sumayyaa tasfaayee nama galata reena irraa qabu. Sini gala miti. Garuu dhugaan dhugaadha. Dhugaan lama jirtu. Sumayyaa Amboo maallaqa dhabde. Bakka deemtu hanqatte. Feetu jaalalaa faa hanqattu. Feetu akka jedhan kana fiizan ergamuu fi baatu. Dhugaan miidhamtuun abbaa maallaqa dhabe kana. Olaantummaa anasirra nama baay'ee na beeka. Nama baay'ee walitti dhiyaadhaa osoo hin taane mucattiin maallaqa illee dhabdet bakka deemtuufillee dhabde abboo ilmoo qabna. Tuun immoo tuuta hojii jettu ragaa harkaan qabdu waan ijaan mul'atu. Isin galee miti. Kanaafi ana akkanatti fakkaatutti akka dhuunfaa kiyyaatitti osoo si taate asli maal gootaa osoo na taate amma kakachiisaniituma lamaanuu eegaragaan qabaanne birrii deebifti. Taani ustaazni guddaan kan waan sodaanne dhufe Hamza Ustaaz Hamzaan. Salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa dubbii namni sodaate tana nu furiyati waan sodaattu. Akkamitti jirtan asli Ustaad Nagaa wallah fayyaa. Sumayyoota lamaan Abdii Isaaq Mubaarak akkamitti jirtan jara keenya odeysaa. Nagaa fayyaa. Aboo jara kana wal dhabe maqaa bareedaa kana baafatanii. Aboo maqaan isaanii numa babbareeda wallahi hoggaa isaan wal arrabsan ammoo garaadhaan ja'a maaliif akka ta'e hin beekamne. Aishi. Wallahi dubbiin isaanii waa fagoo hin jirtu. Sumayyaan Amboodha silaa arraba dhiiftee gaariidha.
jecha baasan osoo itti deddeebi'uu baatte maaliif jennaan amma haqni kasii ta'uu deema. Arrabaan of jalaa balleessuuf deemti moo? Arrabaan of jalaa balleessuu deemti malee. Haqni zaahirri lafa taa'u kasii ta'uu deema maaliif jennaan namittiin san yoonii fi kaayiroo kan jiraattu taate wanta kan Sumayyaan gartee tasfaayee kaayiroo jirti isinis kaayiroo jirtanii namitti maallaqa namaa fuutee ani biyyaa hin bahuu deema arabaa wajjin kikkiin faruu balaataan akkanaan dalagu bar namitti bira dhaqanii maallaqa quj godhii lafa kaayii yoo namittiin kafaluu baatte Sumayyaan maallaqa quj gootee lafa kaa'uudhaan gan maaliif jennaan maallaqa Sumayyaan amboodhaa erguu wayii shakkii qaba. Shakkiin qabu. Isiin amma maallaqa dhabde sii galee maallaqni haramitti bade namitti harkatti bade moo Sumayyaa harkatti badeen as jirti. Sumayyaan na harkatti hin banne yoo jette namittiinis wayii duute as jirtii mire. Namitti bira dhaqaniituma arabaa wajjin kikkiin feetu garuu nu wajjin kikkii goota kaayii maallaqa namaa fudhattee ni kikkiin fadhu jechuun isa jira. Baatii jahaa miti baatii 16 yoo taate tiraanzaakshiniin ni jira. Fuutee bar irraa fuudhuu amante irraa fuudhee jette irraa fuudhee fiizan hojjedhaa jedhanii fiizan hojjedhee tikkeettiin muree isitu hafee jettisu. As kan ni jeen ka tikkeettiin murtee dhufa. Sagalee banuu kootiif dhiifama na godha. Waa'ee makee dubbataa jirra maal jedha. Eega tikkeettii ergite sanas kan ni jaankaa tikkeettii jinnitti ergite. Eenyutti ergite tikkeettii Sumayyaa taanitti ergite moo Sumayyaa taanitti ergite? Asli ko nutis dhimma itti qabnuusa kana qabne xumurra jennee dhufne akka jaarsaa jalqabaa kee dhumaa tokkotti na jaallattanis na jibbitanis wantan sitti isinitti himuudhaa qabu murtee kanatti murteessine akka isaaqitti wanti nuti irra dhaabbannee murteessuu dandeenyu mucaa kana biraa biizaan si hojjetamuuf intinaan si hojjetamu erga hin jirre mucaan birriin kun nyaatamteetti waan ta'eef Sumayyaan birrii kaffaltu akka isaaqitti. Kanarratti waliigaltan taanaan yoo yaada kan koo kana kan faallestanis yoo jiraateera ta'e jedhee faallessaatii yookaan immoo itti guutaatii yoo Sumayyaan birrii kanan kaffaluu kan jettu ta'e jedhamus afurma yaada biraatti deemna waan ta'eef dhugaan jiru kana gabaabsine kanumaan haa deemnu akka isaaqitti Sumayyaan nyaattee dhiistee qarshiin mucaa kanaa erga dhaqee ragaa tokko of biraa hin qabaanne hojii guddaa akka kanaa hojjetamaa namni tokko ragaa of biraa hin qabaanne ragaa qaallittii sana biraa isa argachuu erga hin dandeenye nuti wanti nu murteessuu dandeenyu qarshiin mucaa kanaa kaffalamuudha. Kanaan ala wanti biraa yoo yaada faallaa qabaattan faallessaa yoo itti guutuu qabdan itti guutaati kana walumaa wal biraa gallaa bakka. Salaam zalleen akkasuma yaaduma isaa akkanarratti Sumayyaa takka ni dubbatamanii dubbadha. Yaaduma isaa akkanarratti jecha lama dabala. Yoo dandayame Sumayyaan guyyaa fudhattee namitti san waan nuti irraa baasi jennuun as baasisiisuu danda'u. Yoo hin dandeenye immoo Sumayyaa amboodhaa maallaqni si kafalamuudha. Bakka tana jidduu wannummaan kakuu fidee hin jirtu amma booda. Kakuun hin jirtu maallaqni Sumayyaa amboodhaa namitti biraa bahu takka gamanaa dhufu wooma lamaan kana anis yaaduma isaa akkanarratti hin ja'a yoo namitti biraa baafna kan jennu taate immoo akkamitti akka baafnutti amma booda Sumayyaa amboo dubbii takka dubbachuu hin dandeessu. Maaliif jennaan haqni isiif jigee jira karaa lachuuttu. Dubbadhu amma. Dubbiin kee kun ragaa qabatu qaba. Asli maaliif carraa naa kenni takkaffaa irratti viizaan kun hojjetamee tikkeettiin itti ergamuu fi abbaan manaa ishee hambisuu barreeffamni ni jira ana bira akka ragaatti dhiyeeffachuu ni danda'a. Isheen illee yoo kadiddu ta'e ragaan na bira ni jira. Iskiriishin viidiyoo banadheetiniin agarsiisuu ni danda'a tokko. Dheengaddamoo waa lama nuuf kennitan. Tokkoffaa warri Kaayiroo keessa jirtan haadha kana hojjettasan akka gaafattuu jettanii Mubaarakii fi Aslii lafa keessanii ani bilbilaanii miti qaaman beenaa biran isin geessatiniin
qaamumaan gaafatanii isintu waliin haasa'a jedheenitiin hin jira. Isaamoo bilbila narraa fudhatanii isaan waan jiru waliin haasa'anii namittiin qarshii kana narraa fuudhu akkasumas dammootiin waan kan hojjechuu amanteetiin hin jirti namittiin hin kaanne jechuudha. Isa sadaffaa irratti dammoo baankii baasullee hin danda'a yoo yeroo naa kennitan dhimma kiyyaaf biyya waan deemuuf jechuudha. Dhimma isheedhaaf jechan deebanii dhimma kiyyaaf jecha yeroon booda waan deemuuf yeroo sanatti baankii akaawuntii irratti galchuu fi waan hundaan baasa waan ta'eef ani waan argame baasullee hin danda'a jechuudha. Taani achitti wanta ana biratti badee nikkish godhee dumbulloo takka hin kaffalu garuu ninkakadha garuu dumbulloo takka hin kaffalu. Akkasi. Erga ragaa barreeffamaa qabaatte ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis fidika. Kanuma waan biraan ragaa barreeffamaa qabaanna ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis. Sumayyaa. Kana jira barreeffamni kan Oi Sumayyaa abbootiin jarjarini. Okay. Sumayyaa amboo miutirraan kaafatin amma wanni feenu ustaadni dubbatanii. Dhiifama laawwadhaan kiyaayyee kabaja keessanii qaamni waan hojii kana itti kanines hojii galmaan hin geenye takka jedha jedhan waa isin. Laanu galmaan geenne dubbadhaa. Waa isin jedhame. Barani qaama lachuutirraa wala baabar jedhan isinis akkasuma jeetiin hawwa. Walii galle waanni kun qaamni kun maqaanis bar mataan baduu ramaarreen baduu wayya jedhanii mi jedhan. Walii galle bar social media irratti yoo aqee kannuu baattellee ka arrafame namni addunyaa irratti arrafamin kijibaan irraan kaayamin jira numa jiraata rabbi biratti waan hamtuudha aadattis amantii teenyattis seerattis namni homoo la gaafata namni qaamni gartee bakka nu buufate hin jiru kan sumuuni nu kan hin jiru birri tan addaa irachuun deemu asis maqaa keef sin balleessin tunis maqaan balleessin maqaas waliin balleessin haqni si haa kan namuudha hin kan namni miti dhaggeeffadha. Yeroon waa dubbadhu akkasuma waan jedhu isin amma sagalee tana warri gartee asli dubbis sagalee tana akkam godhu yaatan sagalee intala dubbistanii intala sagalee feena jettan dhengadda baasaboraas fuudhaati natti sittiin kannas hin jette isitti sumeeyyattiin kannin gaafadhu sin jenne intaltii risiitni gartee tikeenni godhameetti eeysa dhaqee tikeenni sanis takka dhaggeeffadhu tunis ragaan qabu jetti tunis hin qabu jetti maaltu nu dirqisiisaree qaamni gartee waan biraatti tarkaanfachuu nama dirqisiisa birriin jiraachuu amante tunis irraa fuudhu tunis itti kannu amante tuni qaama waan jedhu qaamni kun qaama biraatti achi dabare intaltiin dhufne birriin isin deebine takka dhaggeeffadhu maaliif hin dhufinidha maaliif birrii tana kannite waan san sitti argitee sumeeyyaa waan gaafachuu qabnu tikeeta murame san sitti dhufeedha takka jedhi ati yoo waan sitti dhufe kan itti argiteedha ati yoo argatteedha argadhe yoo itti halan wasaalan hin arganne yotte maal goone akkuma rabbiitti deemna akka shari'amsa akkam goona bar dubbii amma fitte abu maasqi amma dubbii addaan isin baasa ayyaanu fakkeenna fi amma intaloon tokkoffaa namni biyya kanatti guyyaa rafaa oola galgala sa'a sadiitti namichi tumee onnurara kun baatii guutuu wannoo jira kumaandi poostii jira namaan guutu jireenni takka jira lammata immoo mucayyoon gisee itti dawwalaan akkuma sagalee dhageettan kana laffaan beeytu ምንም የተበላ ብር የለም ፊዛ በርባዲ ፊዘን hojjannee fi ufii jaarsa kiyya na dhooge jettee haftee birriin deebi'u wayituu injiruu jette gabaabsite akkuma dhageettan kana isin galamiti eshi fiizaa fidi tikkeeta fidi yennaa waa waggaa lama duraa eessaa isinii fidaa jette araboota itti hojjechiifte biraa fidii jennaan an biyya kana keessaa deemuu barbaada alinna kaakkaam jette Atinna kaakam jedhee mootuu kafunyaan qabuu danda'u nu warra manguddootii miti Sumayyaa as jirti sana si gaafatan nuti ko akka manguddootti gaafadhan jettan malee namitti sanuu arginu hin beeynu yoo beeynallee biyya baqaa jira nama jireenya kiyya bareessuu hin barbaadu dubartii lama wallol ta'e jedhee dhugaa isinitti himaa isin galati abbaa ijoolleeti yan mas'uulummaa hedduu qabaan jara nama itti yaadu jiraan mootuu nama itti yaadu baay'ee qabaachu namni isaa qinda qabna qoy isa dhugaa yoo dubbanne Sumayyaan abbaa manaa qabdii nama yaadu fijjira. Ani mootu mas'uulummaa baay'ee qaba ilmaan qabaan jireenya qabaan isin galamiti gibbii faxxaree biyya kanatti hidhamuun barbaadu an dubartii wajjin hin ammaata haalli biyya kanaa hin beeytan isin lamaan usatonni lamaan biyya kana dhuftanii deebitanii isin galamiti ka kanarraa hafeen mucattiin mootu an jidduu jara kanaatti waan argadhu qabu hin beeku yuwan isin galamiti kanaafi akkaataan dogoggorri guddaan eessa jira Sumayyaa guddoo bira jira Sumayyaa manamni hundi jaalatu sana bira jira akkamitti yoo jettan akkamitti tokkoffaa Sumayyaan gaafuma jalqaba dogoggorte gaafa jalqaba isin dogoggorte akkaataa biyya kana nama itti fidan irraa yoo kaane dogoggora facaatu nama hiriyaa kiyya mubaarakii kun nama waggaa kuran nyaataa dhugiin kennaa gaadhaatitti wajjiiniti
kunoo kana dhengada gidee saraan waliin deemna viidiyoo waliin hojjanna gabbuu alaala isaa waggaa kudhan waliin saahibaa kana gaafa dhengada intalatiyya fidu jidduu kenna eenyutu ture reedii ture reediin anaan hiriyyaadha isaan hiriyyaadha isin hundi hin beeytan akira nu sadii wallolle jechuudha dhufa mucayyoo xiyyaati irratti wallolle yeroo sanii dirree xiyyaaratii deebisanitti jiddatti uf duuba deebisaniitiin wallolle akka waliin oonnutti rabbii mucayyoo san fidee erga mucayyoon fidee araaramne namni hagana karaa kana gidee dhufu hiriyyaan lamaanuu jidduu waa kaayata namni maa wajji nyaatee hojii dhuge dhuftee osoo gama nama tokkoon gaafatiin fuutee amaaratti birrii hiriyyaa kennite yoo akka kenniteen kun na kennite jettee miire natti kennite teebar amaartittiinu kennite ragaa irraan qabanne gimmaasha nan bifanne akkaataan nama biyya kana itti fidan immoo eegalee dhufee kan birrii kafalan jarjartee dura kennite mucayyoon hin dhufne fedhu haa fiduu dadhabdu hayaada jijjiirtu akka seera biyya kana nuti dhufutti yoo laalle dhibbaan dhibbatti badiin Sumayyaa Tasfaayee bira jira eega mucayyoon dhufne birrii deebisuun qabdi jechuudha. Oo yookiin waan fiizaatiif tikkeetaa murtee gimmaashee deebisuu qabdi yookiin muluu deebisuu qabdi. Dhugaan jiru kana waan ragaa hin qabneef akka dhugaatti yoo dubbanne jechuudha. Kanaa miti yoo jettan ijoolleen kun obbolaadha. Ilmaan kenna nu malee abbaa hin qabanii ija lammaffaa nurratti baratanii barsiisaa jechuun jarana abbaadha. Isin gala miti yoo jettan immootu gidduutti jara walitti araarsanii kabir irraa gochuuleen hin danda'ama waan ta'eef hedduu akkasitti osoo waliin jabaatuu baatan jechuudha. Jechuma kee kanarratti waa dabalaas beeki. Sumayyaa Tasfaayeedhaa jidduu maal jette? Ani ragaaniin qabaa tikeenni na bira gahee hajettu barruudhaanii jette. Barruun san beeki yoo barruu gartee mucoon tun ergite taate nambara isiin itti ergitee fi kana qofa barbaannata dhugaa ta'uu adda baasuudhaaf. Sumayyaan nu agarsiisuu dandeessaa? Barruu kami kana baasame? Barruu gartee. Barruu amma mucayyoon hafuumoo? Laa Sumayyaan lakki. Akkam jettee ati barruu naa barreessitee? Barruu naaf barreessitee siifan ibsa. Barruun suni dhiyeenna kana erga jalqaba irratti kanafti sababa abbaa manaa isheen dhoorgini. Dhiyeenna kana immoo erga abbaa manaatti wal loltee barruun guyyaa qaba. Guyyaa irratti barreeffame jechuudha Sumayyaani. Ani sababa isaatiin kanan kaayiroo dhufee abbaa manaa kiyya kana namoota feemasii fooloorii gurguddaa qabu irrattan himadha. Kaayiroo viizaa kiyya kanan gube sababa isaatiin kan jedhu barruun na bira ni jira ka Sumayyaa Aamboo jechuudha. Inni kun immoo barruun guyyaa ka dhiyeennati jechuudha. Guyyaa ofirraa qaba. Okay, barruu tana Sumayyaatu sitti erge Sumayyaa Aamboo. Sumayyaan na barreesse. Mee barruu san ni ilaallaa nu garsiise. Ayya. Ol na guddisi. Oggusma fuunee AI gaafanna yoo barruun tun barruu dhugaa taate dhugaadha yoon dhugaan ta'e ammoo asumatti dhugaa miti jennee dubbanna rakkoon qabu. Na guddisa meenyudha. Eeggadhaa yoo uffata wannan taate. Xiqqoo iskiriin bilbilan duuba. Kan lafaa jiraatan ustaaz eeggadhaa. Mana keenya keessa irra waa jilbaaba uffanni sinaa asuuf naare kaameeraa duuba Lafa yoo kaameraan isinii zoore yaa haaraa loosna. Membarii ta'a namni kun kun akka jirtan barruu dubbisaa. Dubbisi barruu. Kaameeraan duuba isinii qaragaa qo'a sirriitti mee. Abshir. Hayyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naan jette. Akkam nagaa jirta jetteeti miidiyaa warroota fooloorii gurguddaa qabanii bira dhaqeen himadhaa waa'ee namichaa mee maal jettaa naan jettee naan mari'atte jalqaba. Isa waggaa tokko fixee lammaffaa qabate. Oggutaka Sumayyaa oggutaka. Osuma akkanatti haasawutu lakkoofsa maqaa asirratti lakkoofsa keessii deebi'ee. Qoy ta'a iskiriishitiidhaayyee qabadha. Isa waggaa tokko fixee. Profaayiliin dhugaartii iskiriishuuticha. Profaayiliin kun kan ishee ta'uu nama hunda beekaa iskiriishitiidha. Guyyaan barreeffama isaa moo kinoola. Guyyaa wajjin jira. Oggutaka Sumayyaa na dhagaye oggutaka. Naa. Oggutaka Sumayyaa. Dubbifne dura. Iskiriinshuut kan akkanatti tara takka taab godhi. Kinoo. Akkana ol harkise ayyee akka nama TikTok ol darbuutti. Ilaa hin jiru. Iskiriishitii lama bichaa jiru. Lakki. Itti deebis tuqi. Kinoo.
akka nama TikTok ol darbuutti ol darbe ayyee. Or bakka diiteelaa kana eeyyo ayyee dhaabbadhu. Screenshotiin kun hoggam godhame. April Har'a godhame. Har'a godhame. Moo kaleessa waan akkasii ammoo godhame hin fakkaatu. bara kuma wayiidha. Bakka wayiitiin screenshot godhee baasee isheenis taaduu dandeessu. Dhiis qoy hoggu takka akkasuma dhaabbadhu. April guyyaa 13 screenshot godhame akkasiimi arra. Har'a. Sa'a 7 fi daqiiqaa 42 irratti. Amman goradhe bakkan goradhe hin qaba. Bakka san dhaqee nuu qara screenshotii mi kadhugaadha. Hayyee qo'i kaafachuu walii gallaasitti. Isheen profaayilii kanaa fi kan inni kaaddi. Salamnan kun. Lakki profaayila nurraa dhiisi Sumayya. Bakka san Bakka waan kana screenshot goote dhaqqii siin jedhan. Bakka san bakka san naquun fedhuun sin hin jedhee bara. Mushkilaan Afrikaa. Hayyee wannoo keessaa na baasee bakka. Bilbila kanaan nagalchi jeeta. Gizee takka nagalchi bilbila kanaan. Abshir. Ayyee. Bilbila kanaan nagaltu ayyee. Kanaan galchi. Tikkeetti saafi dorkaa fuudhaa ka barreeffama ragaa Gutakka qabdisa. please obsi. Injiinara bara ustaaza wanni jala taru jiru obsi. Ol guddu gol jeeni argitan amma waan nun beeyne fide. Ati Sumayyaa amboo obsi. Lala kibar wanniti arra yoo screenshot godhame. Accountiin arra screenshot irraa godhame san dirqama jiraachuu qaba bar. Welcome abdii dadarabii beekii gadi addu. Thank you. Nagaa fayyaa isin hundinuu. Nagaa tolta fayyaa. Alhamdulillah. Gabaadhaa waan gaariirra jirtanii ustaada. I'm proud of you beekatte ati nama dhugaan deemtaa. Bakka saniin jalaan si erge laale waan ati godhu jirtoonaan jalaan si ergee wanni kun adda ba'a. Tole ulfaadha. Sumayyaa akkasuma nu guddise. Akkasuma Sumayyaa nu guddise ayyee. Galatoome abdii xiyyaa bibi ulfaadhu gootawee. Aya Sumayya ittiin ufufe Sumayyaa teenyaaf shira. Tamam okey qaa obsaan. Hayyee. Screenshotiin kuni kan dhiyoo godhameedha. Bilbila keessaa jechuudha. Imeelii abbaan manaa kiyya osootiin hin barbaadaa jiru waa'ee tikkeetti isheetirraa barreeffama kana arge. Taman barreeffama kana immoo natu screenshot godhee namatti erge jalqaba irratti. Imeela kam? Imeela kiyya abbaa manaa kiyyaattu farkaa qaba. Isatu gaalaarii kan keessa tikkeetti barbaaduudhaaf narraa fuule. Osoo barbaadaa jiru barreeffama nuti screenshot walii goone screenshot godhee kaa'adhe inni argee narra ergee kinoo guyyaa narra erge faana. No, hoggam sirra erge inni waan kana. Leengadda narra erge. Kaleessa narra ergisa. Leengadda galgala jechuudha. Screenshot narra godhame. Barreeffamni kun akka Sumayya. Oggu takka Sumayya. Screenshot inni leengadda sirra erge arra amma immoo kaka screenshotiin godhame bar. Ani immoo isa kana agarsiisuu hin feene waan ta'eefani. Mikinaatuun bilbila kana keessa jira screenshot godhadhee bilbila kana irratti dabarfadhee isinitti agarsiisa. Isheenis akka salphaatti barreeffamni kun kiyya moo kiyyaa miti ka jedhu ishee gaafii afaanii gaafadha. Bar Sumayya isi anaa gaafata. Ana obboleessa keetii gaafata rakkoo hin qabu. Ani sillachuu waanuma gartee nagayaa irratti hin dubbachaa jira. Screenshotiin kun arra ka godhame akkasiimi. Naam ani kanan godhe bilbila kana keessa hin godhe bilbila kana keessa kaanitti dabarfadheen. Screenshotii ati bilbila irraa goote moo siif ergame Sumayya? Screenshotiin kun laa bilbila kiyya irraa hin qabadha bilbila kiyya keessa jira. Si galee? La eegi. Waan inni si erge screenshot haaree goote moo isaa screenshot godhee si erge? Lakki laal dhaggeeffadhu. Tikkeetti ishee bilbila kiyya keessa giigoolii keessa barbaadaa tureen. Osoo barbaadaa jiru dhiyeenna kana laal barreeffamni kun guyyaa qaba. Isinii galee kadhiyoo osoo dubbiin kun miidiyaan bahee screenshot godhadheedha. Barreeffama kana. Kaza WhatsAppiin keenya haqate malee WhatsAppii kiyya keessa ni jira. Wanti nuti waliin haasofne inni kun jechuudha. Screenshotii kana gaalaarii keessatti argeennaan indee kunooti akka isheen intini taate maaliif ragaa kana hin agarsiisne naan jedhe abbaa manaa kiyya narra erge. Amma moo bilbila iPhone kanaanan seenee jira waan ta'eef live amma screenshot godhadhee osoo live irra jiru garanatti Sumayya meena dhageeffadhu Sumayyaa teenya please waan takka. Screenshotii kana abbaa mana keetiitu barbaadee si erge email keessa. Gaalaarii keessaa naam isa barbaadee naa erge.
Haya. Gaalaariin iimeela keetii moobaayila kana keessa ni jiraame? Ni jira Kaynuun gaalaarii dhaynade. lakkisseenu gaalaarii si fuulduratti. Yoo dhuunfatti ta'e gara dhuunfatti rakkoon qabu. Tole. Haya amma akki goonu Sumayyaa teenya amma akki goonu. Laali barruun ammaati asirratti nu garsiisaa jirtu tuni gaalaarii keessatti taa'isiin si ergite moo taati dur iskiriinshuut godhattee tana tanin. Barreeffamni kun kadhiyooti iskiriinshuutiin So gaalaarii keessatti waan ati iskiriinshuut godhatte haa akkamitti asii namni biraa baasuu danda'a? Atu iskiriinshuutiif biraa qabda. Nuti walitti fayyadamna waan ta'eef ni baasa. Yookiin dammoo dur iskiriinshuut godhatte iskiriinshuutiin ka'arraa tiree Sumayyaa. Ila kan inni na ergen iskiriinshuut godhadhe gaalaarii keessa seera miti. Gaalaarii keessa barka inni si erge dhaggeeffadhaa laale sheekha. Yoo gaalaarii keessaa baasi jettanii uummata fuulduratti osoo hin taane uummata fuulduratti gaalaarii kiyya seenuu dirqama hin qabu mirgas hin qabdan jechuudha na ajaju. Akka dhuunfatitti dammootiin hin koottu seeni yoo jettan akka dhuunfatitti seenee isinii agarsiisuu nan danda'a iskiriinsheeriin fudhadhee jechuudha. Waan dhoksuu qabu dhoksadhee. Malee uummata fuulduratti gaalaarii keebanii seera kamtu na ajaja akkasitti. Okay. Bilbila kee qoy dhaabu kabiraatiin si dawwala suman laala rakkoon qabu abshira dhufee qoy. Assalamu alaikum. La waan balleessuu qabuun keessaa balleessuu kan waan dhoksuu qabuun keessaa dhoksa jalqaba irratti gaalaarii kiyya wantoota baay'ee. Tole ayyee ani asli wanta kan dubban laa Sumayyaa teenya woomata akka nama obboleessa keessanitti hin dubban. Maalleen micii wala. Malale she Hamzaan dubbii xumureera dubbiin ani xumure maali ragaa mixayyoo fideessa ragaa mixayyoo fideera tokkoffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti dammoo ragaa baankii otta ragaa baankii sinifan fida taane achitti eenyumti ishee kanaadha kiyya abbaa kiyya sarrafsisu taanan dantaa keessan nakassasaa deemaa seeraan nagaafadhaa. Allaqee nagaa. Laa namni haadha keetii fi abbaa kee arrabsu tokko hin jiru. Deemaa seeraan nagaafadhaa. Akkam jechuudha isin sun nu dheereessitanii beektaa jarana dubbiin beeraatiif laal ustaad ani wanta namuu khabiirummaa qabaa miti eega namuu khabiirummaa qabaa bar akkasuma akkasii miti barruunii fi iskiriinshuutii fi waasaappiin yeruma takkaa'uu ragaa tahuu hin dandayu. Tana guutu jala muraa beekaa. Osoo iskiriinshuutummaanuu kan jiraatu taate. Iskiriinshuut osoo hin ta'in daariktii waasaappii riikavar goonee ilaaluu ni dandeenya. Waan isaan haasawan baatii sanitti irra deebinee riikavar goonee ilaaluu dandeenya. So iskiriinshuutiin addunyuma rabbii lafa rabbii tanarratti ragaa tahuu hin dandayu. Tanaafuu ustaad Abu Muaz kiyya gabaabsaatiiti. Waan jedhe maallaqa osoo dubbatiin calaanaa faa kennan ustaad Abu Muaz Hamzaa waa gaafatu nin fitan waan si gaafadhu ka Hamza koy nin fitan doggu takka sheekha ayyeetti fura galatoom maallayni Sumayyaa amboodhaa deebi'uu qaba. Osoo iskiriinshuutii miti ragaan guutuun jiraate wanni barbaadamu guddaan tikeeta fiizaadha. Wanni isiin bitatte malee iskiriinshuutii miti. Osoo numaa'uu jiraate osoo iskiriinshuutii fi hundinuu dhugaate tikeetaa fi fiizaan Sumayyaa harka gahuudha. Sumayyaa amboo harka gahu yoo harkan gahin wannuma fedhewu ragaa fadhanuu fidanuu maallayni Sumayyaa amboodhaa kafalamuu qaba. Ani isaan lachuu obboleeyyan kiyya ammoo haqni jiru kanan mul'ate kanaa beekaa. Dhiifa manaa godhaa fi xaddeetti deema. Hayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndini jala jirtanisi. Dhiifa maani waa'ee jaarsummaa keessa galoo osoo hin taane haasaama dubbatte irratti ati beekaa ITT yookaan immoo kan baratte waa'ee moobaayilii jechuu dhagee. Asirratti tokkoffaan gaalarii banii jechuun sirriidha miti ati nama shari'aa beeku nama qareen tallimee biqullaa qabaachuu qabdi yookaan waan biraa keessa jira. Kuni waan dhuunfaa keessa nan seena jechuun sirrii miti. Lammaffaa hatattamuma kanarratti dhuftee ammuma qaceen keessa seenee ilaala jechuun kunis dogongora guddaadha. Namni waan keessaa qabu akkamitti amma keessaa fakkeenyaaf yookiin mataa qullaa jirti ta'a yookiin uffannaan taa'een footoo qabdi ta'a hin jedhamu akka shari'aatti kun. Lammaffaa
waan isheen jette irratti waan isin galle yoo jiraate meesii ibsuu yaala. Akka jette abbaan manaa kiyyaa waan achi keessa jiru shoot screen ka jiru inni dhaqee email kiyyaan keessaa baasee shoot screen godhee dheengaddamoo kaleessa naaf ergee jette. Amma immoo live kana dhufa jedheetaniini silkii isa kanarraati shoot screen godhadhee bilbila biraatti dabarfadheen achas dhufee siin jette. Kan kana arge immoo akkamitti abbaan manaa kee gaalarii kee keessaa argaa jette. Maybe yoo isheen argu baatte naa ilaali jette itti kennachuu dandeessa abbaa manaa isheeti. Waan arge immoo shoot screen godhee itti kennuu danda'a. Kanarratti akkamitti abbaan manaa keessa ergee hin jiru. Garuu waan haqaa keessa waan murteessaa keessa seenaa hin jiru. Hin murteessu garuu waan amma Ajandaa nu qaamtaniifin ani fixoon ajandaa baasnu daqiiqaa lama qofa ustaaz ni ba'a. arras laanii Daqiiqaa lama qofa. isintu Ustaad Farhaan gaalaarii jechuun waddi qabdi mana qabdi Habibi. Gaalaarii iskiriin shuutaa barbaanna malee nuti eegigaa. Hoggaa gaalaarii jennu nuti dhama oomiti. Footoon isiidhaa gaalaarii keessaa eessa akka jirtu ni beeyna. Footoo isii gaalaarii keessaa dhiiftee akka isiif buluur ta'ullee godhuu dandeenya ustaada. Rakkoon qabu namuu dalaga qaba waan san buluur goonee laaluu dandeenya. Ammaas waan kana wanni godhu jirruuf nuti haqa arrabni arra jiidhaa boru goggogaadhaaf godhu jirra malee nama tokkoo fi miti Sumayyaanis obboleettii teenya. Sumayyaan tunis obboleettii teenya. Sii galee? So akkaataa itti godhamuu fi haala itti godhamuu jira ustaada. Malee akkanumatti Sirriidha fakkeenyaaf ammoo ustaaz gaafa gaalarii seentanii maaleesh gaafa gaalarii isheen isinii sheerii gootu akkamittiin gaalarii sana keessaa kan shoot screen jira kan daawunloodiitu jira kan suuraatti kaatee jira hundi wal faana dhufa gaafa dhufe bar. Hundi alaal akka tokko jira iskiriina hoggaa fudhatan akka tokko jira nasiima. Gaalaarii nuti barbaanne san qofa akka harkamuu danda'u godhuu jira. Isa immoo utuu itti bilbiltee sheerinaa godhin jedhin akkas godhi jedhitti agarsiisti seenaa seentu ammayyuu taanaan asirratti adeemsaa kee akkas gochuu dandeessa. Wanni barbaadamu wanni dhiifama guddaa wajjin waa'ee suuraa gaalaariitii wal karakkaruurra dhimma haqa jiru baasnee itti deebi'aa sadiiman jedhe amma gaafa akkas mala manjee isinirraa bu'a. Amma wanni barbaadamu tikeetaa fi viizaa qofa. Iskiriin biraatiin fixan. anuma isin jechuu waa isin jechuu deema. Dubbi fixuu deemnaa mi jara Nama barbakka kirkiree biraa dhiisaa abdi keessaa fi mee viizaa viidiyoo bituu beektis dubbituu mee fedhe baha waan kana akkamitti waan dila kana miliyoonaa miti waan saamame miti ragaa gama lachuuti gaafa jira ani isin irraa fixuu fadhe jara kana asliinis gaafate interviyuu gaafanne gartee eenyu as keessatti namni waan ni godhu waan maqaa fadhinaan jechuu dandeessin yoo ati arraa haqa murteessitee nama tokkoof Sumayyaanis takkaa nan dhiiftu taanis nan dhiiftu naan beeka isinillee dhiisan jarri kun. Nuti murtii namaa irraan kaa jenne waan dhaggeeffannee alalchine irratti murteessu deema. Dhaggeeffadhaa waa isiniin jira. Birrii tana Hamza anaa fi Hamza Jaabiraa bana tume. Irra asumatti fedhnaa qoya. Ayyaan nan ba'a waan dhaggeeffatanii qabu. Tooma ani waa'ee magaalaarii dhufe malee akka murteessuu dhufne akka jammartii Hamza naa deebu dubbiin tun akka itti dhumu. Rabba akkas naa dubbachiisu jazaakumullahu khairan. Galatooma. Hamza banadho akka itti fedhu deemnu abdii mee dhaggeeffadhaa isin waan kana anaa oofee xarafarra wassalaam irra dhufu deemtu gamas deebistanii dhaggeeffadhaa. Birruma deebisuu deemnaa mi jara keenya. Birriin Sumayyaan hin deebisuu jirru bar. Birriin isii harka jirti moo yeroo kanatti qaama lammaffaa bira jirtidha. Birriin hin deebitu hin jenne miti. Asli akkasumaami. Eega sagalee tanan dhugoomsine maal dhugoomsu yaatan isinu intala tana atis dubbiste. Sumayyaa gartee ambooti isin sagalee tani qabdaan kuu jedheen didu jirti. Sagalee wayina irratti ergite ittiin beeku jetti. So jarri lachuu akka itti dhugaa dubbisinu Hamza anaa fi Hamza assalaamu alaikum. Wanta fixuu deemnaa mi finna akka itti fennu jira. Guddisi Hamzaas waan fixuuf deemnaa miti. Hamzaa viidiyoo naa beebbo hin finna. Wallahi dalagaa dhiifnee waan fuulii namaa dhiifnee halkan guyyaa as taa'uu dadhabne wallahi naan fixa dhaggeeffadha. Adde Sumayyaa tasfaayee deebi'aa please namoonni itti dhiyaatan Farhaan deebi jedhanii waan murteessu kun waanuu galuu qabdi ragaa qabdi. Isaaqiis dheengadhi isumaa sagalee intalarraa waraabaa fidaa jee. Amma hundi keessan intaluma tanaa shakkuu jirtan. Eega intala isaa shakkeen viidiyoon takkaanuu barbaada intala. Nuti muree jettee miti Sumayyaan dheenga tikeetanii qaba ergeef jetti. Tunis telefoon qabu tunis hin qabu jetti. Dirqama kakunu dhaquun. Dheeyinachi booda birreen qafanaa if wareegnee kafalaa jechuu jirana. Maqaa kanaas qulqulleessinee haqnee tunis deebi'u. Kanumaa miti Hamza. Kana bara wanti takka hin jirtu. Isaan lachuu kana gahee ta'an feena nuti. Jarri lachuu. Akkasi. Hamza birriita Hamza naaf oomee qofa. Ani of laalaa qofa haasa'uu hin danda'u.
الله يهديك أذان وقت أبو أنا كان دبي جولتي في الدور رامن قدوم barba keerra koon jiru ustaadha jarri wal mooyachuu barbaada malee dhugaan barbaadu bakka tanaa dhabdan amma nugalte bari mannaan isaanii nugalte isin namni amma kuma gurajaa jiru kuni boori manguddoon asirri irteellee bakkeen isin arguu dadhabdan ansumayyaa tasfaayee bilbilallee jedhani bar aboo dubbii teessan tan akkanumatti haa haftu bilbilaan jedhee wallaahi reefii kana itti naa dawwalte isin wal mooyachuu barbaaddani malee dhugaa hin barbaaddani dhugaa yoo taate abbaan mana kee diyaaspoora akkattuu birrii haga tanaa kennuufii dandeettaa jennaani an dhugaa qabaa jette isin bilbilaanu jedheen ansumayya dhugaa jarri dhugaan barbaadan wal mooyachuu barbaadan araarri akkatti qaban dubartii warra sooshaal miidiyaati miti as jalaa irraan laalina qaamni asirraan dubbii alalchineeti bar murtii ragaa haafii qabaatuuf gimmaacha qabaatuuf deema hamza waanni dura waanni kun dhufneef birrii gartee kuma 200 Itoophiyaatii fi 20 uleetti shii haayaa baan 4 miti intaltii sagalee suma dhageessanii walii galan sumeeyyaa tanaas gaafadhe itti kannitee hin jedheen itti kanneenaan jette ta fuutees gaafadheeti namza fuutee hin jedheen maaliif itti kannite haa birri mana naabiti nyaadhumoo sadaqaa naa kannidha maaliif itti kannite akka gara masrii na fiddu good sumeeyyaa maaliif irraa fuute akka gamana dhuftu good amananka birriin jiraachuma birrii bar waan biraatiif jara waliin galuu turte wal beeyti warruma waliin galee waliin nyaate walirraa eegaa bara kana walii galee haadha mana keetirra namsi beekun jiru yoo sisaaxiluutis nama hojii nyaatti walii amanan eega walii amananii tole sumeeyyaa tikeeta waan kana bara kam keessa amal lama dura kana goota murtee fi tikeeta jette walii galee hayyee nu erguu ni dandeessaa waan kana murtee fi ergitee fi ergeef jette fidi ragaa jenneen hamza ragaa jennaan bilbila san hin qabu jetti tanaan gaafadhe si ergitee naaf hin ergine jette guyyaa tokko immoo waan gartee kooppii waan dhugaatii miti feekiidha waa jette irra deebiitiin deengatti si gaafadhe feekii ta'uu maaliin beeyteen jeen sumeeyya eerpoortii dhayxeeti moo namaatu si dhoorke moo namaatu sitti hime moo onlaayin laalte waan kana akkana jenne gana jette bakka tana eenyu feekii sin jee maal feekii sin sumeeyyaa jedhe waan dhugaatii miti feekii na godhu jirti feekiidha waan ergiten jirti sumeeyyaa sira jirti sumeeyyaa amboodha feekillee haataatu nattaa ergituun jedhe malee isinitti akkasuma Okay, malee feekii natti ergite hin jenneen. Waan bakka tana dhaabbagu takka waan ganaan ergamin feekii dheette moota ergamte feekii jette sumeeyyaa. Waan ergamte kana feekiidha. Ragaadhuma biizaadhuma tikkeetti ragaadhuma jirtu feekiidhumallee haataatu fiddeen haa agarsiistu yoo dhugaadhaan. Malee waan ergamee miti akkasiimi. Laa ijjuma kootiin iyyuu argine gixxin godheen kakkaataanaa. Tole. Jarana warri jalaa tokkummaan jettanis tokkummaan mucaan tun obboleettii teetii miti ifin rakkin. والله في الركن هكذا ما باسول لندن استاذ جرانا ما جورنا جلال قراديس anyway اوكي حمزه ديمنا ما ولا مجرى ديمنو قران ولي خدمه جرخنا قالوا ديم ولي قال لي لم نفيلا تنجرو ان جرخنا سيسين بيكو اسلام ما نرفضتن انت سيتو تكواني بيخنجرو بري ملينا ميقامت اباف قالي دمو بري جدين قام غمنا اكيد تفكاتو مچاتنا ديغرو جراني تفكاتي سيريس ورا زلا ديموس تك افغاتو جلاله تشوتي تون دندين نولو چونغا نم تكو فونتا والله ايوه جنن سي ارجيت تون ارجيت تون ارجينيت تيمتي رغاتوني سين قبض بالبلا جيجيره جت